duraan dursee keessan simannaa nuu taasistaniif guddaa faadhaan isiniin kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Ministeera Muummee Riippaabilika Federaalaa Dimokiraataa Itoophiyaa kabajamoo Obbo Shifarraa Shuggutee Ministeera Qonnaa fi Beelladaa Qurxummii kabajamtoota hooggantoota mootummaa federaalaa fi naannoo keenyaa kabajamtoota abbootii gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa kabajamtoota dargaggoota Oromoo kabajamtoota jiraattota godina Baalee fi magaalaa Roobee kabajamtoota gootota misoomaa maayikiroo xixiqqaa hunda dura bara injifannoo faayidaa fi mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qabsoo hadhaawaa fi obsa fixachiisaan dhufe kana ummata Baalee gooticha hangafa kabajaaf jaalala kutannoo fi lammiif qabsaa'uu nu barsiisee onnee nutti hore daandii qajeelaatti akka baanu irree nuuf ta'e fuuldura dhaabbadhee dhaamsa gabaabaa dabarsuuf carraa argachuu kootiif gammachuu onnee irraa maddee ibsuun barbaada. Akkasumas kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Ministeerri Muummee Riippaabilika Federaalawaa Dimokiraataa Itoophiyaa sagantaa kanarratti hirmaachuu fi dhaamsa dabarsuuf nu gidduutti argamuu isaaniif baay'ee galateeffachaa anaa dhufuuf baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Akkasumas hunduu akkuma beeku Baalee madda aadaa fi duudhaa boonsaa saba Oromooti. Galmee seenaa cululuqaa gootummaa ummata keenyaati. Lammiif qabsaa'uu, lammiif aarsaa kaffaluu, haqaaf jiraachuu, injifannoo galmeessisuuf dadhabuun maal akka ta'e ilmi namaa haa hafuutii gaarreen lageen baddaaf gammoojjiin Baalee dhiigni akka lolaa keessa yaa'e lafeen goototaa irbaata bineensaatti ta'eyyuu afaan baasanii ni dubbatu. Nuti qabsaa'onni fi dhaloonni har'aa dhugaa ofiif falmachuu haqa ofii irratti du'uu amaanaa lammii eeggachuu maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya jennee saba keenyaaf falmuu qabsoo gootota Baalee irraa baranne onnee kumaan akka tokkotti yaaduu seenaa gootota Baalee irraa arganne daandii haqaa irra tarkaanfanne injifachuu malee injifatamuun fafa ta'uu ummata gootota kanarraa baranne. Sababiin isaas guyyaan akka har'aa tokkummaan Oromoo itti calaqqise wal jaalalaa fi wal kabajni hundee duudha Oromoo ta'e ifee akka ba'u haqaaf qabsaa'uun hagam akka ulfaatuu fi firiin isaa ammoo hagam akka mi'aawu seenaa gootota Baaleetu galaanuuf ta'e waan ta'eef ummanni keenya yoo roorroon itti hammaatuu fi rakkoon bulchiinsa gaarii isaan rakkisu otoo abdii hin kutatiin jabaadhaa isin waliin jirra jettanii abdii nutti hortanii akka haamileen fuuldura malee of duuba hin ilaalle
nu jajjabeessitanii bakka dogoggorretti ammoo hanqina keenya nutti mul'isaa nu faana hiriirtanii guyyaa har'aatiin nu geessan galataa fi kabajaan isiniif qabu baay'ee olaanaadha. Guyyaan kun guyyaa wareegamni qaaliin itti kaffalameedha. Kana booda garuu Oromiyaan lafa itti godaanan malee irraa godaanan hin taatu. Oromiyaan lafa kabajaan mataa ol qabatanii irratti hojjetanii qabeenyatti horatan malee lafa irratti miidhaman gonkumaa hin taatu. Injifannoon har'a gonfanne kun kan miidhaa kaleessaa itti dandamannu qofa osoo hin ta'in wal hubannee wal dhageeffannee wal bira dhaabbannee boru injifannoo dachaa akka galmeessisnuuf furtuu milkaa'inaa harkatti galfanne malee kan qabsoo keenya dhaabne dugdaan akka ciifnu nu taasisu miti. Fuuldurri keenya ifadha. Yeroon itti aanu yeroo lageen keenya jallifnee qonna keenya ammayyeessinee gammoojjii keenya misoomsinee qabeenya diinagdeetti jijjiirree dorgommii gabaa keessatti galluudha. Yeroo dargaggoo keenyaaf carraa hojii bal'inaan uumuuf halkaniif guyyaa itti hojjennuu fi kallattii hundaan injifannoowwan bu'uuraa galmeessisuuf fuula keenya guutuu gara misoomaatti deebifnee gamtaan kaanee xiiqiidhaan itti sochoonudha. Kabajamtoota uummata godina Baaleef magaalaa Roobee, kabajamtoota gootota misoomaa intarpiraayiziif maayikiroo xixiqqaa, sirni guyyaa har'aa bakka kabajamoo Dooktar Abiy Ahmed muummee ministeera biyyatti argamanitti gaggeeffamaa jiru kun gam tokkoon gootota misoomaa sochii misooma intarpiraayiziif maayikiroof xixiqqaa naannoo keenyaa keessatti hojii fakkeenyummaa olaanaa qabu raawwachuudhaan akka naannootti badhaasaa filatamaniif beekamtii kabajaa kennuuf kan qophaa'edha. Carraa kanaan gootonni misoomaa sochii misooma himaataa irratti hirmaattanii kutannoo cimaadhaan hojjettanii hiyyummaa injifachuudhaan bu'aa boonsaa galmeessistan har'a sadarkaa naannootti beekamtii kabajaa argattan baga gammaddan baga waliin gammanneen hin jedha. Akkasumas caasaaleen mootummaa gurmaa'inootaa fi dhaabbileen adda addaa ogeessonni misoomaa abbootiin qabeenyaaf walumaa galatti deeggartoonni misoomaa himaataa seektara kana milkeessuuf hojii fakkeenyummaa qabu raawwachuu keessaniin beekamtii kabajaa argattanis baga gammaddan baga waliin gammanneen jedha. Akka beekamutti lakkoofsa uummata naannoo keenya keessaa harki caalaan dargaggeessa. Dargaggoonni keenya barnootaan qaroomee boru biyya abbummaan bulchu ijaaruuf caalmaatti akka qopheessu gochuu waliin kutaan hawaasaa kun hojii dhabdummaa cimaa naannoo keenya keessatti mul'atuun miidhamuu fi abdii dhabuurraa akka baraaramuuf abdii horatee hojjechuudhaan guddina biyyaa keessatti gahee sarraa eeguu sirriitti akka gumaachuu dandeessisuuf bal'inaan hojjechaatii jirra. Sagantaalee misoomaa rakkoo hojii dhabdummaa hiikuuf dargaggoota keenya bal'inaan hojii irratti bobbaasuuf tajaajilaa jiran keessaa tokkoof hangafti misooma intarpiraayizoota maayikiroof xixiqqaa akka ta'e ni beekama. Misoomni maayikiroof xixiqqaa misooma lammiileen keenya gurmaa'anii deeggarsa liqii leenjii fi gorsa argatan humna
beekumsaa fi muuxannoo isaanii walitti fidanii ciminaan hojjechuudhaan hiyyummaa injifatanii gara abbaa qabeenyummaatti tarkaanfatanii fi bu'uura industirii ta'anii itti guddataa waan ta'eef riqicha jijjiiramaati. Haaluma kanaan mootummaa naannoo Oromiyaa eega haaromsi gadi fagoo jalqabee as rakkoo hojii dhabdummaa dargaggootaa karaa tarsiimaa ta'een hiikaa deemuuf sochii gaggeessaa jiru keessatti seektara enterpiraayizii maayikiroof xixiqqaadha daran bu'aa qabeessa gochuuf babal'isuuf yeroo kamiyyuu caalaa hojjechaa kan jiru yommuu ta'u bu'aan gama kanaan galmaa'aa jirus abdii qabeessa ta'aa dhufee jira. Gama kanaan sochii misooma enterpiraayizii maayikiroof xixiqqaa naannoo keenya keessatti har'a waldaaleen 1,127 kanneen kaapitaala qarshii biliyoona 1,283 horatanii fi miseensota gara 50,000 dhiyaatan qaban gootota misoomaa waggaa kanaa ta'anii beekamtii argachuuf gara sadarkaa abbootii qabeenyaa giddu galeessaa akka cehan taasifamuuf guddina seektara kanaa kan agarsiisu ta'uu isaatiin baay'ee kan nu jajjabeessuu fi seektara kana daran cimsuuf caalmaatti kan nu onnachiisuudha. Gochi kun waldaalee hafaniifis fakkeenyummaa olaanaa kan qabudha. Waan ta'eefis rakkoolee dhaabbilee imaaxaa bifa adda addaatiin mul'achaa jiran furuudhaan misooma seektara kanaa milkeessuun misooma waliigala naannoo keenyaa milkeessuuf qooda guddaa kan gumaachu waan ta'eef caasaaleen mootummaa fi dhaabbileen tumsisoota seektarichaa waliin qindoomuudhaan guddina seektara imaaxaa cimsuuf ciminaan hojjechuu itti fufna. Kabajamtoota gootota misoomaa isin badhaafamtoonni har'aa beekamtii kabajaa argattan gootota misoomaa leenjiif gorsa ogummaa isiniif kenname amantaan fudhattanii bu'aa bahii isin mudate hundaa qabsoon keessa dabartanii sadarkaa milkaa'ina guddaarra ga'uu dandeessan waan taataniif kabajaan isiniif qabu baay'ee olaanaadha. Waan ta'eefis injifannoo misoomaa gonfattaniin gammaduu qofa osoo hin ta'in milkaa'ina kana daran onnattanii kaapitaalaa fi muuxannoo argattaniin fayyadamtanii milkaa'ina kanaa oliitiif tumsuu akka itti fuftan amaanaa guddaa waliin isinitti dhaammachuun barbaada. Kabajamaa ummata godina Baalee jirbii wal gargaartee arba hiiti akkuma jedhamutti yoo tokko taanee mariif marabbaan deemne sababal'aa biyyarra darbee ardii Afriikaafuu fakkeenya ta'uu danda'u akka taane taateewwan waggoota lamaan darbanii as mudatanii fi injifannoon arganne barumsaaf muuxannoo guddaa nuuf ta'u jedheen amana. Rakkoowwan misoomaa keenya hangam bal'atanis yoo aantummaa fi quuqamaan hojjenne rakkoowwan hunduu wal duraa duubaan akka furmaata argatan abdii guddaan qaba. Kanaafuu mootummaa naannoo Oromiyaa cimsaa fakkeenya taanee tajaajila lammiin nurraa barbaadu kiisii abbaaf haadha keenya osoo hin dhonsiin haqummaan ummata keenya haa tajaajilluun jedha. Ummanni keenyas akkuma dirree qabsoo hadhaa kaleessaa keessatti bobaa jalatti nu hammattanii balaa nutti aggaamamuuf balaa kamuu jalaa dahoo taatanii akka daandii injifannoo argannu nu qajeelchitan harka hannaa qabeenya ummata keenyaa saamuuf aggaamamu saaxilaa
xawalwaallee tokkummaa keenya diiguuf wixirfattu of keessaa ungulaalaa tokkummaa wal jaalalaa fi wal kabajatti hin beekamnu yaada gaafanii jechaa irra deebi'ee injifannoo tokkummaa keenyaan arganne misoomaa bulchiinsa gaarii irratti yaada wannuun jedha dhumarrattis yeroon itti aanu walii gallee wal dhaggeeffannee harka tokko taanee yeroo milkiif injifannoo dachaa kan itti galmeessifnu akka nuuf ta'u hawwii qabuun ibsa. Kabajni bara baraa wareegamtoota qabsaa'ota keenyaaf haa ta'u galatoomaa ulfaadhaa. Kanatti aansuudhaan keessummaan kabajaa keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa keenya asitti gara waltajjiitti dhiyaatanii ummata kabajamaa kanaaf dhaamsa akka nu dabarsan ulfina guddaadhaan isaan affeera.